sigube wondaki tutulche kisakni bifake wal kitabare dadatti subo ya berhakat raga akka moortanii sinjaa habajatoota saba kiyyaa Oromoota bakka jirtanitti fayyaa nagaa isinitti haa ta'u. Ani waan kana rakkee tokko jira oduun kun na dhaqqabdee jarjaran ani baasu oduu tiitanatti gartee jallawwan kiyya jabaatu itti bobbahanii tarkaanfii takkalleen fuudhanii. Niftanyaan osoo biyyarraan baanee ollaan dayna duratti ani waan hedduu dubbadhee jin ture dubbiin sunis guyyuma tokko kan guyyoo lama booda antee booda mul'achuu jiraatti kana duraas waan hin dubbadhi cufaatu irraa ogaa mul'ate namni amane kan amanne isa eega mul'ate booda dubbintee dhugaa jaanii ka dubbataniis nima jira waa hundumaafuu roorroon nu gubbaa ka deemtu niftanyaa miti ka saba keenya gaccabsee dachii teenyas kasaamu jiru nutuma ilmaanuma keenya fi warruma keenya isaaniitutu saba keenya cufaatoo ka gaccabse eegallin akkan ani isiniif ibsutti osoo niftanyaa kun biyyatti hin deebine duratti akka lolli kun akkan dhaabbanne qeeroonis gabbuutee sabni cufaa ka'anii bakka cufattu gartii isa weeraru niftanyaa kana dubbadheetin ture osoo inni biyyatti hin deebine duratti guyyaa lama duraan ibseetin ture nama dubbii kiyya ka gaariitti caqasee itti tarkaanfatee waan agarre waan an jee cufaatu gaahuno argamee jira maalifoo jettan dubbii tanallee ani akkamittiin isii arkachuu dandeetti qaama diina keenyarraa dafee na dhaqqaba waan guyyaa lama guyyaa sadii keessatti waan argamuuf waan kana dafee jarjaraan gartee dhaqqabsiisee uummata keenya beeksisee himeefin sun booda gaatii guyyaa tokko lama sadii keessatti waan sun ni argama. Waan hin jee kana dura oggoonni gartee biyyarraa bahee akka keessummaa ollaa biyya teenyatti galee halaalaan achuma taa'ee gartee waan inni deemeef haajaa isaatis bitatee halaalaan laalu ture biyya keenya. Mee sabni kun booda maalitti aananii biitinni tolti mun toltu moo akkasumatti itti fufanii alumaan ifirraa hafa yookaan moo hin deebi'atti gartee niftanyaa isaa wajjin ka biyya keessa jiran isaan wajjin marihatee gaa isaanis achumarraa waan biyya keessa deemu cufaatu isaaf ibsuudhaa fi dubbachuu fi waan cufa isaaf oduu isaaf dabarsuutti ka jiran kanaafin jaabarra niftanyaan ummata keenya akkuma abbootiin isaa ka dursee fi akaakoon isaa ka dursee akkasumatti gartee ummata keenya ka saba isaa ka gurguruu fi ka abbaa isaa gurguruu fi haadha isaa ka gurguruu fi lubbuu isaa ka gurguree hedduu nu keessa jiraate roorroo hedduu nu gubbatti ga'ee jiraate yaa saba koo akkam jennee maal jennee dubbannaa miti garuu moo akka nuti nutti gartee nu keessa warra gartee namuma keenyarraa hiitu niftanyaa wajjin dhaabbatee nama keenya gartee booda ka hambisu jiruuti kanaaf waan ifirraa eeguu qabnu nuti ilmaa keenyarraa eegallee warra keenyarraa eegallee jaartii teenyarraa eegallee gartee niftanyaa kana ifirraa gartee akka isaan wajjin hojjechaa jiran kana beekuu qabnaati. Dubbiin teenya dubbiin Oromoo dubbii laaftuudhaa miti. Maaliif niftanyaan hedduutu isaan fakkaatutu nu keessa jira. Ka oduu dabarsanii fi biyya alattiis gartee isaaf hatumsan hedduu jira biyya keessaas. Inni ashkar isaatii miti ka biyya bulchu ture yeroo inni biyyarraa bahee ollaa birgale. Niftanyaan isaa xinnoodhaa firii sadii afuri heddumminni isaanii namuma keenya foon isaa ka daaku rasaasan ka dha'u hidhatti ka darbu nutuma kanaaf maaliif deebinee nuti lubbuu teenya
dhufanii saba keenyas gaafachuu maaliif wallaalle diinagdee jechaa fi garaa keenya jechaaf jiruu gaarii keessa jiraachuudhaaf saantima lamee ka harkannurraa deemnee dalagannee jiruu teenyaa fi jiruu saba keenya ol kaasurraa saantuma lama ka irraa harkannu nufxanyarraa sanumatti gartee itti fufuu jirraati. Kanaaf waan hin jiru ani hedduu dubbiin tun na rakkistee jirti. Dubbiin saba kiyyaa kun hedduu na gaddisiistee na rakkistee maaliif hoon ani jee lubbuutiya gaafadhee waan sababa hedduu jiraati. Kanaaf goobanaan manuma keessa hanurraa ho'oo fi haalarraa nurraa dhufu alagaarraa walii lama. Dhukkubni guddaan goobanaan guddaan kan mana kee keessarraa ho'oo si ho'u ilmaan keetirraa yookaan jaartii keetirraa yookaan immoo obboleeyyan keetirraa kaka'ee abbaan waan kanan hojjetu namuma mana keessa ka jiru kanaatu gartee bitamee goobanaa tahee saba isaa ajjeesuu fi obboleessa isaa ajjeesuu fi jaartiinis jaarsa ajjeesuudhaaf waan tattaafata godhanii itti deeman jurma addunyaa tanaaf hamma gartee saantima lameen ka argatan jechaarraahi sabni keenya cufaatu gaa amata 200 caalaa harma kanaanii akkasitti dhumu jiranii. Amma obboleessa keenya artistii keenya akka isaan baananitti gaa ummatuma keenyaatu isa ajjeesee jaan isaanis dhuga qaban. Maaliif bakka inni galuu bakka irraa waa nyaatu bakka bobbahee galuu bakka inni taa'u cufaatu diinni keenya hin beeku. Dubbii hageessuuf namuma keenya goobana hagaraa isaatiif katalugu isumaatu gartee oduu adda adda geessee fi inni sitti qophaa'ee saroota isaa niftanya akka isaa bitatee horiidhaan nama keenya fixuu jiranii haa ajjeesu jiran. Kana takka lammeessa ummanni amma sabni keenya cufaatu karaa naannawa shaggar kutaa cufaatu keessa nammeeqaatu nurraa du'e. Yeroon nuti nuu toltee silaa harkaa qabnu haanee silaa bu'aa tokko hafinu xiqquma sossoonee namoo qabbanaawee mana isaa deebee niftanyaanis ga'uunoo wanni isaa gubbatti deebi'ee jira. Mana isatti galee jira ni beeka gartee akka sabniin Oromoo maallaqaan niftanyaan akka isaa bituu danda'uu fi isaaf akka hojjetan waan beekame kuni. Garuu maal goona foonii fi firraa murree darbuu hin dandeenyu. Eega qaamni sun tortoree gartee tortorummaa isaa eega beeyna booda malee akkanumatti haanee quba fayyaa haa qabu kana osoon tortorretti doktora bira dhaynee nurraa moorii darbii jiru hin dandeenyu. Kanaatu saba keenya booda aansee mee nutummaan karaa itti waa qorachuu dandeenyu if keessa deebinee lubbuu teenya gaafanne ilmaan keenyarraas if eegu jaartii teenyarraas if eegu obboleessa keenyarraas if eegu obboleettii teenyarraas if eegu. Maaliif dhukkubni kun ani waggoon kana dura jee hidda gabrummaan milikisin abbootii keessan keessa hoome akkuma akkasumatti gartee wal jalaan darachaa adeeman akkasumatti ilmaan isaanii guddisan. Kanaafi rakkinni guddaan saba Oromootti hiikkaa dhabee ilaamaa kan itti ture. Sabniin firii lamaa sun akka firii boqqolloodha. Saba guddaa kana gartee morma cabsee isaan bitachuu ture. Horii immoo keenyaan diinagdee keenyumaanii isaan guddisanii bakka kana gayanii deebi'anii garagalanii onogaa ablee fuudhanii halee fi duuda nu diran. Maal jetta leesii kutaa fi wanni irraa ilmaanii fi irraa hoo nammeeqaatu abbaa haa awwaale haa ajjeese haa dhabamsiisuuf itti yaadee
jiru ila yeroo ammaa nuti itti jirrutti itti fufuu jiru hedduu jiraati. Kana jechaaf rabbumaan guddaa kadhannaa ummata dhukkuba qabu kanaa nu keessa akka baasee luqqaasee dhukkuba ammaa addunyaa gubbaa jiru itti gadhiisee isaan fixuu malee keenya tadhii haattuu miti akkanaan ni argutti. Hedduu dubbiin tun na rakkistee jirtiitii gaa maal jeetiin dubbadha. Akkuma wallisaan jee maal jaanii maal himanii dubbii akkasii taatee jirti. Dubbiin teenya ta Oromooti. Rabbiin gama isaatiin saba kanaa gaa haqa isaa mul'isee fi ummata diina keenya wajjin ka dhaabbatu foon keenyarra ati ilmuma guddiste itti laffaate duuda keetirraa habaheetu kanaatu eega guddate booda diina kee wajjin dhaabbatee sittumsa. Rakkinni guddaan ka jiru yaa saba kiyya waan akkanaati. Akkam jenneef irraa eeggannaa miti. Hedduu na dubdee jirtiti mee hiikkaa isii if keessa deebinee haa wal gaafannu. Nama lubbuu isaa keessa deebi'ee haa if gaafatu maaliif mi'ee amata dhibba lameen kana cufaatu sin duraas maaltu booda nu aanse addunyaan cuftinuu kanu booda haati bilisummaa baate biyya isaaniifillee gartee waan hedduu hojjetanii uf dura deemanii saba isaanii ol kaasan. Nuti sabni keenya sabuma keenya gaccabsee booda aansu malee beekaa keenya hidhu, beekaa keenya ajjeesu, beekaa keenya basaasu, beekaa keenya rasaasatti gadhiisu. Mee uummanni amma torbaan dabara keessatti nam meeqaa dhume saba keenyarra. Mee abada neftanyaa saree neftanyaa mee lubbuutii gaafadhu mee eenyutti gaafatama lubbuuleen tun gadi qisaasa kataate diiniin isaan akkanumatti haa harca'e. Addunyaan akka durii miti ni gartan. Miidiyaa meeqaatu jira, televiziyoona meeqaatu jira. Foon keessa duratti saricha waxaxeedha hubuu ibiddatti gadhiisee lafa darbu mucaa dardara intala dardara ijoollee nama gurguddaa cufaa kadhume eenyutti gaafatama. Taarikhni waa isin dhiisu yaa ummata saree niftanyaa wajjin warra hojjettan cufaatu taarikhni waa isin hambisuuti. Kun cufaa katabamee numata haariqni guddallee isin dhiisu arraani garaa kiyyaaf jeetin keetin obboleessa kiyya ollaa kiyya ilma foon haadha abbaa kiyya lubbuu kiyya jiraachisuudhaaf jiruu gaarii keessa jiraachuudhaaf ibsobee saba kiyyaas foon isaanii gurgureen horii sun jiraadha. Kana waan deemu jiru amata dhibba meeqa keessa yoomuma dhukkubni kun nu keessaa baha warrabbumaa quba qaba. Dhukkubni akka isaa hamaa arkeen beekan addunyaa kana gubbatti namni keenya sabni keenya cufaatu akkana dhumeen lubbuun isaanii qisaas kataate akkamittiin mana deebi'eetiin horii niftanyaan naafane sunitti buddeena bitatee nyaachuu danda'a. Achi haa deebinu mee dubbii biraati jira amma sana hedduu na rakkiste hiika sii dabeetiin mee sabuma kana sabuma guddaa kanaan gaafadhaan jeen har'a obboleessiin keessan nugusa Oromoodha jee ka dhaabbatee isiniif duduu jiru iyyuu jiru lubbuu isaa ifkanne unu isaa fi jaallawwan isaa cufaatu mana hidhaa keessa jiran. Mee bu'aa tokko waan gootan ni jira hin jiru. Kana duras dubbadheetin turen
waa'ee obboleessa keenya jaalatamaa keenya Jowaar Mahammad fi jaallawwan isaa wajjin jiran cufaatu agartan isin kana dura oguu isaan qabanii akkamitti dachiisa sootanii hafuura isaa hottanii niftanyaa kana hidhaan akka gadhiise akkasumatti maaliif hin foofne amma maaliif qabbanootanii nama mana isaatti deebi'e nuti jennee jirraa bara ummata gabroota niftanyaa wajjin ha guddate hafoon isaa ha gurguru abbaa isaa ha gurguru ilmin abbaa ha gurguru intaltiin abbaa ha gurgurtu osoo gartanuu ija keessan callistanii manumatti deebitanii dubbiin sun cuftii qabbanootee jirti ani dhugaan isiniif hima rabbii malee saba oromootu ka'eetu Jowaar Mahammadii fi jaallawwan isaa hidharraa baasa irraanfadhaan isiniin jedha maaliif dubbiin oromootun hiikkaa takkan qabdu xiqqaan hookee guddaatu isa cabsa guddaan hookee xiqqaatu isa cabsa sabuma keenya keessa saba akka saba keenyaa garaa isaaniitiif hadalgan arkeen beeku ani obboleessii fi ha gurguru jaartiin jaarsisii ha gurgurtu intaltii abbaa ha gurgurtu gurbaan ha abbaa gurguru diina isaatiif biyya keessa ta'uu biyya alattis ta'uu kanaaf waan inni isiniin jedhu yaa obboleen kiyya yaa saba oromoodha mee if keessa deebii ati durdursoo namniin mana isaa keessa bareechee kushaasha mana keessa jiru cufaatu ofirraa xaragee bakka itti darbamutti darbamee achitti hafuu qaba if talsiisa if keessaa baasa ummata dhukkuba kana haa qabu guddaa xiqqaa haa ta'u wallaalaa fi hawaa beekus haa ta'u if keessaa talsiisa malee saba niftanyaa kana ofirraa darbuu dadhabne ammata meeqamoon nu guddis jedhani saba keenyaas akkasumatti namoo miskiinnin dachii isaatiif kololu lubbuu isaa akkas dhabeetii karaa keessatti hafee ka awwaalame ka bineensi nyaate osoo ija keessanitti osoo gartanii callistanii biddeena ta booddee sa'a sadiif sa'a afur keessa garaa keessan keessaa kaboo jiraatuuf foon keessan gurgurtanii jirtan abbaa keessan gurgurtanii jirtan kanaaf waan inni isinitti dhaamu nugusa keenya Jowaar Mahammadii fi jaallawwan isaa cufaatu akkuma duraan dursetti ani waan hedduu waan dubbadanii jiraati hoo karaa gooftaa rabbii khaalika rabbiin umrii isaan dheereessee achi keessa isaan baase malee akka inni harkutti niftanyaan ka isaan gadhiisu natti hin fakkaatu boru magaatti faradnee rabbiin nutti hin godhanii karaa qabatee jiraate namni kun dhabamee jechuudha addunyaa gubbaa kana gooftaa rabbii guddaan kadhadhaa fi akka waan kun ittiin argamneef waan cufaa rabbi irraa rabbii maatu ummata kana achi keessaa baasa malee saba oromootu sossohee waan kana godha dubbii waan nu qubsituun dhabe maal jenname maal jennee dubbanna yaaboo waan hedduu waa'ee saba kiyya hedduu na rakkisee jiraati yeroon nuti gartee nu toltee namni haati hoodha biyya teessan fudhadha kasin hin jiru yeroon ani dubbadheetiin guyyaa lama keessatti waan haaraa dhufu jiraataati qabsoo tana hin dhaabbachiisina hin qabbaneessina itti fufaa isiniin jedhe silaa
fuuldura adeemtu booda aansitanii hundi dabuun mana biyya keessan deebi'ee biyya keessan keessa jira waan isin keessa. Saba keessanis bitatee horiidhaan jiruu teessanis balleessuuf jiraate biyya teessanis balleessuuf jira. Ani waan isinitti dhaamu teenyatun dhumtee jirta. Kana durallee ani dubbadheetin ture. Hoon iftanyaan kun jabaate dhiisa dachee keessanii saba keessan dhiisa waan nyaattanii waan dhugdan dhabuu jiraatanii jedha. Niftanyaa fi saroota isaa hoo biyya keessan keessaan buqqaafne jiruun waan nuuf hin hafne saba keenyaafillee ilmaan keenyaafillee hin hafne isin jedha. Mee amma dubbiin cuftiin akkasumatti jalifamte namuu ifaa keessa ka galu firaasha gubbaa ka rafu ka air condition deemuuf ka konkolataan deemu mana bunnaa beeti lilaa bunnaa beeti fi diiskoo irraa ilaa diiskoo ka deddeemee dantaa ka dhabe niftanyaa wajjin ka jiraatu mee numa laata meelaa yoomii. Niftanyaan daaraa isin haqee jira. Soroota bitatee kanaan saba keenya daaraa haqu jiraate yaa saba kiyya sossohaan isinin jedha. Osoo yeroon hin geenyetti guyyuma lama duraan dubbadde kutaa Oromiyaa keessa isin cuftinuu ha'aati. Qeeroonis gabbuutee isin haa gargaartee uummata bakka takkatti yoo silaa haatan waan kun silaan argamu. Inni noo biyyan turre ala deemi ture akka beeksanitti yeroo sun silaa mirga guddaa silaa haa qabaannee biyya teenya bilisummaa qabaafnu uummanni niftanyaa wajjin hojjetanii dachii Oromoo fi saba Oromoo cufaa ka gurguraniitu harkaa qabaachuu ture. Isaanii bulchuu ture guyyaa sadeen immoo guyyaa afur hamma inni yaada jiru. Kootu ga'uunoo uummata jallisiisne haajjeesnes ajjeesne ka gubnes gubne ka hidhaatti darbine kootu deebii jaanii garuma isaaniitiif. Ni beekan Oromiyaan akka bulchamtu jiruun isaanii akka dhabamu ni beekanii. Kanaaf Oromiyaan akka bulchamtuun fedhan isaan. Mee nama dhabne nuti biyya keessa nuti maji'uu nameeka. Hogguu namni takka dubbatu namni gartee saba kana dura taa'ee ka dubbatu fi ka gaggeessuu fi ka oofu hin jiru biyya keessa. Yaa uummata ala jirtan kottaa daayibaa hawwu jettan namni adda addaa akkas dubbatu. Kun dubbii sobaati. Maaliif niftanyaan waan isin qaraasisee jira. Tokko keenya barataa biyya keessa guutu biyya gaggeessuus guutu hoo mataa isaa ol kaase ilmaanuma isaati obboleeyyanuma isaati isaanumaatu deemee niftanyatti himee dhufanii galgalachii fuudhan. Nam meeqa fuudhan mana keessa? Obboleeyyan meeqa fuudhe? Obboleeyyan keenya meeqa fuudhe? Meeqa du'e? Akkanumatti waan tokko malee osoo waan tokko hin balleessin laa dhalaa laa dhiiraa laa ijoolleedha biyya manuma keessaa guuranii ka deemanii mee tokko akka dubbatanii jira. Ollumaa bita kana cufaa ka balleessa. Obboleeyyanuma keessanii miti waan cufaa kana ka balleessa. Moodiinaatu dhufee mana keessan nu guura. Mee teenyatuun waan dhiyaatu rabbummaan farjataa bituun jaa nageettiin isin yaa'e obboleeyyan kiyya. Kenapa dari kita? Aduh,